Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu karaa abdii dhugaatiin dubbii gooftaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Ergaa kana namootaaf akka sheerii gootan nama bira akka ga'u akka gootan jaalala gooftaatiin irra deebi'ee si yaadachiisuun barbaada. Har'a dubbiin irratti dubbachuudhaaf deemnu Wangeela Yohaannis boqonnaa 35 irratti ta'a. Dubbiseen kana dubbii dubbachuutti deebi'a. Akkas jedha. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kanan amanus matumaa hin dheebotu jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbatu ta'uusaa haala kanarraa argina. Kanaaf Waaqayyoon waa'ee jireenyaa waa'ee wangeelaa maal akka jedhe dubbii kana giddu galeessa godhannee irratti haasofna. Mata dureen dubbii irratti dubbachuudhaaf deemu Yesuus biddeena jireenyaati kan jedhu. Yesuus mataan isaa biddeena jireenyaati. Lakkoofsa 35 giddu galeessa godhannee haasofna. Walumaa gala boqonnaa 6 kana gaafa laaltan gooftaan keenya namoota baay'ee naannoo Galiiliyaa kana turan wajjin haasaa akka godhaa ture. Gara gooftaa Yesuus Kiristoos itti deemu kana namoonni akkasa hordofaa turan waan inni godhe arganii maali kun jedhanii akkasatti haasa'aa turan. Waa'ee nyaataa akka itti dubbachaa turan. Nyaanni maal akka ta'e immoo deebisee akka isaan itti dubbatan nyaata jedha lakkoofsa 29 irratti maal hojjennu jedhanii gaafatanii lakkoofsa 29 hojiin isin hojjechuu qabdan isa abbaan erge anatti amanuudha jedhee isaanitti akka dubbateema. Walumaa gala gaafa laallu qabiyyee yaada kanaa yookaan yaada kana keessa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootatti yeroo san maal akka dubbate maaliif akka dubbate akkaataa kamiin akka dubbate yaada kanarraa kaanee waan tokko haasofna. Kanaaf yeroo asirraa laallu waa'een nyaataa giddu galeessa godhachuudhaan haasa'e gooftaan keenya ana buddeenni jireenyaa kanatti amanu hin beela'u matumaa hin dheebotu. Gara tokkoon waa'ee nyaataa fi dhugaatii haasa'a gara tokko waa'ee amantaa haasa'a. Kanaaf maaliif yaadni kun akkaataa kanaan gooftaan keenya dubbate maaliif yaada jara kanaaf akkaataa kanaan ibsuu barbaade har'a warra jirruuf bara jenereeshinii amma jiruuf haala amma namni keessa jiruun akkamitti namoonni hubachuu danda'u kan jedhu waan tokko isinii kaasee isinitti haasa'uun barbaada. Walumaa gala Wangeela Yohaannis kana keessatti gooftaan keenya ana kan jedhe kana bakka baay'eetti dubbateera. I am who I am kan jedhe gooftaan keenya yeroo torba dubbate Wangeela Yohaannis kana keessatti gaafa argitan isa keessaa inni tokko kana inni jalqabaayyuu lakkoofsa 35 boqonnaa 6 irratti kan dubbate. Anillee gara biraa torban isaaniitti deebi'ee haasa'uudhaaf ammaaf yeroo hin qabu kan amma dubbachuuf sagantaa hin qabu. Yeroo biraatti deebi'een dubbachuuf yaala. Lakkoofsa 35 ani biddeena jireenyaati kan jedhe kana giddu galeessa godhannee dubbanna. Lakkoofsa hundayyuu gaafa laalu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee jireenyaa akkaataa inni itti merge. Biddeena jireenyaa akkamitti akka gooftaan keenya ittiin deebi'ee dubbata. Inni lammataa ani ana gooftaan keenya bakka itti jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 ani ifa addunyaati. Namni anaan deemu dukkana hin argu dukkana keessa hin deemu jedhee dubbate. Ani ana ayyaam ho'aayaan bakka jedhee dubbate. Inni sadaffaan ani karaa hoolotaati. Yohaannis 17 gooftaan keenya karaa hoolotaati. Ani hoolota nan eegaa karaa koo kan dhufu karaa jireenyaa dhufaa kan jedhe. Inni arfaffaan ani du'aa ka'uudhaaf jireenya. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25. Inni shanaffaan ani tiksee gaariidha. Ani tiksee gaariidha. Ani hoolota koo seeraan eegaa nan beekaa isaan na hordofu jedhee bakka itti dubbate gooftaan keenya. Inni jaaffaan ani karaadha dhugaadhas jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti. Kanaaf gooftaan keenya burqaa jireenyaa burqaa karaa ta'uusaa bakka itti himedha. Inni torbaffaa ani waayinii dhugaati yookaan muka dhugaati. Inni anarratti maxxanee anarra wajjin jiraatu jireenya biraa qabaatu. Yohaannis 15 lakkoofsa 1 lakkoofsa 5 irratti illee deebitanii arguu dandeessu. Kanaaf gooftaan keenya muni waayinii ana erga jedhee booda muni waayinii anarratti qabata. Biraanchiin yookaan dameen anarratti qabatu jireenya akkaataatti qabaatu gooftaan keenya. Kanaaf waan torban kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootatti ani ana jedhee akkaataa gooftaan keenyatti dubbate kana asirraa arguu dandeenya. Akkuma nama isiniin jechuuf yaale gooftaan keenya jalqaba ani anaan dubbate kuni lakkoofsa 35 kanarratti haasa'e. Lakkoofsa 35 kanarratti bakka tokko duwwaatti dubbate miti. Boqonnaa 6 lakkoofsa 35
lakkoofsa 41, 48, 51 irratti gooftaan keenya kana deddeebi'ee ana buddeena jireenyaati. Ani buddeena jireenyaati. Kan ana nyaatu yookaan kanarraa dhugu hin dheebotu hin beela'u. Kan anatti amanu jireenya bara baraa qabaata jedhee fakkeenya kanaan gooftaan keenya akkamitti akka namoota kanatti dubbate lakkoofsa yookaan kutaa macaafa kanaatirraa argitu. Lakkoofsa 35 akkuma nama isinitti dubbachuudhaaf yaalaa ture ana buddeenni jireenyaati. Buddeena jireenyaa hin argattu hin jenne, buddeenni jireenyaa abalu hin jenne, ana buddeenni jireenyaa. Ana. I am who I am gooftaan keenya bakka itti dubbate. Ana buddeenni jireenyaa. Ana mataa kooti. Of course kuni fakkeenya malee Kiristoos hin nyaatamu. Buddeena miti hin nyaatani, bishaan miti san dhugan. Waan inni dubbate, waan inni isaanitti hime kana amanuudha malee fakkeenyaan dubbachuu isaati. Nyaanni gaa ilmoo namaatiif akkaataa salphaadhaan namaa gala. Namni nyaatu hin beela'u, namni dhugu hin dheebotu. Kanaaf akkaataa namoonni ittiin hubachuu danda'an namatti himuu isaati. Har'alee namoonni akkaataa salphaadhaan hubachuu danda'u yaada kana. Kanaaf lakkoofsa 35 irratti waa'ee kanaa dhufu. Lakkoofsa 35 kun buddeenni jireenyaa ana buddeenni jireenyaa nama gara biraa miti yookaan waan gara biraa miti. Maaliif kana jedhaa? Nyaanni baay'een akka jiru, fayyisaa baay'een akka jiru, lallabni baay'een akka jiru. Har'allee bara kana jechuudha, bara sanillee fayyisaa baay'een, karaa baay'een, jireenya baay'ee kan kennu, beela kan nama baasu, dheebuu kan nama baasu jira jedhanii warra yaadan, warra lallaban, fakkeenya amantaa ta'anii warra dubbataniin dhugaa kanaaf faallaa isaanii ana buddeenni jireenyaa kan biraa miti jedhe gooftaan keenya isaanitti dubbachuu isaati. Kana narraa dhugu lammata iyyuu hin dheebotu, kana nyaatu lammata iyyuu hin beela'u. Matumaan jedhu kuni afaan Amaariffaatiin kattoo jedha. Never yookaan immoo tasuma kan hin taane jechuudha. Tasuma kan lammata hin beelofne, kan lammata hin dheebonne jechuudha. Lakkoofsa 41 irrattis gooftaan keenya ana baddaadhaa kan bu'e jireenya nyaata kan ta'e jireenya bara baraa kan ta'e buddeena kan ta'e ana gaafa jedhee isaanitti himu warri Yihuudootaa kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti gungumanii jedha lakkoofsi 41. Ana buddeenni jireenyaa waan jedheef akkamitti inni buddeena jireenyaa ta'a? Bara sanii Waaqayyo mannaa samaa yookaan baddaadhaa gadi buusee uummata Israa'el kan nyaachise kan biraa ta'e otoo jiru ana buddeenni jireenyaa jedhaniiti gungumani jedha lakkoofsa 41. Lakkoofsa 48 gaafa argitan kanuma dubbata. Gooftaan keenya kanuma deebisee isaanitti hima. Ana bara buddeenni jireenyaa hin gungumina, hin haasa'ina jedhee isaanitti hima. Lakkoofsa 51 gaafa argitan ana buddeenni jireenyaa kana kan nyaatu, anarraa kan nyaatu hin beela'u, hin dheebotu, kanarraa dhugus hin dheebotu, jireenya bara baraa qabaata malee. Kanaaf ana buddeenni jireenyaa jedhee lakkoofsa 51 irrattis dubbii kana isaanitti dubbachuusaa argina. Ulfinni gooftaa keenya faata. Gaafa teenyee ilaallu ana buddeenni jireenyaa jedhu kun kophaatti ilaaluu dandeenya. Ana kan jedhu kun garuu dubbii guddaadha as keessatti. Dubbii ijoon ana kan jedhu kun dubbii guddaadha. I am who I am jedhu kun. Namni ana miti jedhamii bara kanayyuu anatu godhe, anatu ta'e, ana kan jedhu kun ija namaatiin gaafa ilaalamu namoonni waan akkasii dubbatu yeroo baay'ee. Akkaataa Waaqayyoon garuu anatti jedhu kun adda akkaataa namoonni jedhan kana ala. Fakkeenyaaf gaafa afaanin hiikkadhuma jecha kanaa gaafa laaltan afaan Ibrootaatiin gaafa laaltan Genesis boqonnaa tokkorraa jalqabee macaafa kakuu moofaa keessatti gaafa laaltani afaan Ibrootiin Yahweh afaan warra Ibrootiin. Afaan Giriikotaatiin immoo Igo'immi. Maaliifan yaada kana jecha kana isinitti himuu barbaada? Addaan baafnee akka hubannuufan. Afaan Ibrootaatiin Yahweh. Afaan Armaayikiitiin Elohim. Afaan Giriikotaatiin Igo'immi. Ana kan jedhu kun gooftaan keenya kana dubbate. Hiikan isaas kakuu moofaa ta'u kakuu haaraa keessatti jechi amman asitti isinitti himu kun afaan barbaadinuu haa ta'u afaan Giriikii, afaan Ibrootaa, afaan Armaayikiin isaa ta'u kakuu moofaa kan kakuu haaraa keessatti gaafa laaltan hiikaa tokko qaba. Asitti ana gooftaan keenya jedhee boqonnaa lakkoofsa 35 irratti dubbate kuni waanan amma jedhe kanaan hiikan isaa tokkoof tokko gooftaan keenya kana dubbate. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Hiikaa isaa isinitti taa'e. Kana jechuun namni waan ani dubbadhe kanatti dooktiriinii yookaan barumsa ani barsiisu yaada ani dubbadhu waan ani isinitti lallabu karaan ani isinii kennutti amanu jireenya bara baraa qabaata. Ani waaqa waa hunda uumuudha. Ani waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa waa hunda uumedha.
ani waaqa. Kanaaf ani waa hundumarratti duran ture. Ani waa hundan duran ture. Kanaaf waaqadha ani. Waa hunda gochuu kan danda'u ana jedhee gooftaan keenya dubbachuu isaa argina. Kanaaf nyaata yeroo jedhu gooftaan keenya fakkeenya nyaawee nyaatatti wal fakkeessee himuu isaati malee waa nyaataa dubbachuu isaa miti. Kanaaf gooftaan namni lafa kanarratti nyaata nyaatee lubbuu isaa tursuu danda'a fooniin. Gooftaan keenya dubbachaa kan jiru garuu biddeen anarraa nyaattan jireenya bara baraa isinii kenna. Jireenya bara baraa waa'ee jireenya hafuura bara baraa jiraachuu haasa'aa jira malee waa'ee biddeena nyaatanii lafa kanarra bara dheeraa jiraachuu haasa'aa jira miti gooftaan keenya. Namoonni amananis nyaachaa turanii ammas nyaachaa jiru nyaata biddeenaa nyaata foonii garuu gooftaan keenya dubbachaa kan jiru nyaata kan jedhu inni nyaata lubbuu nyaata onne nyaata jireenya bara baraa du'arraa cubbuurraa salphina bara baraarraa adabii bara baraarraa nama hambisuu danda'u isaanitti musaati. Isatu jireenya kenna. Anatu biddeena kanatu jireenya kenna. Biddeena kanarraa nyaadhaa. Biddeena kana nyaadhaa. Inni immoo ana. Which means anatti amana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana dubbachuu isaati. Yohaanis boqonnaa 4:14 gaafa laaltan kanuma karaa addaatiin yeroo ibsu gooftaan keenya maal dubbate namni bishaan kanarraa dhugu lammatan dheebotu. Argitanii? Bishaan takkaa dhugee namni dheebochuu hin danda'u. Lafa kanarratti fooniin namni bishaan dhugnee dheebonee hin dheebonna. Takkaa Kiristoos irraa namni dhuge. Takkaa Kiristoos irraa namni nyaate. Lammatan dheebotu, lammatan beela'u. Maal jechuudha kun? Jireenya bara permanent kan ta'e, kan hin jijjiiramne, jireenya namaa keessa kan buufatu, nama keessa kan taa'u, jireenya namaa transformir kan godhu, jireenya namaa kan jijjiiru, jireenya namaa kan dhaabu, isa biddeena gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanan, isa nyaachuu, isarraa hubachuu, isa amanu, isaan jireenya bara baraa qabaachuu jechuu isaati. Kanaaf gooftaan keenya jireenya bara baraa argachuu anatti amana. Kanaaf maal godha kuni? Jireenya bara baraa kenna. Gooftaa keenya Yesuus biddeena kana nyaachuu maal godha? Biddeenni kuni jireenya bara baraa kenna. Jireenya bara baraa kennu jechuun maal jechuudha? Nama akka hin duune du'arraa preserve godha. Hin irraa eega. Du'a bara baraatirraa hin oolcha. Biddeenni kuni namni akka hin duune godha. Biddeenni lafa kanarratti nyaannu du'arraa kan nama oolchu hin jiru. Beela nama baasa malee lafa kanarratti. Amma hin nyaannaa hin beelofna of course. Garuu biddeenni Kiristoos irraa nyaannu du'arraa nama oolcha. Jireenya bara baraa isa Kiristoos wajjin jiraatan namaa kenna. Dhugaa namaa kenna. Gammachuu namaa kenna. Karaa namaa kenna. Ifa namaa kenna. Dhugaa namaa kenna jechuu isaati gooftaan keenya kana dubbachuun isaa. Kanaaf gooftaan keenya otoo boqonnaa kana xiqqoo bal'ifnee ilaalle ammallee haala isaa ilaaluutti deemuudhaaf hin jiru. Boqonnaa ja'a lakkoofsa 35 lakkoofsa 37 lakkoofsa 39 40 gaafa laaltani 35 irratti waa'ee isaa dubbachaa jira gooftaan keenya. Ana buddeenni jireenyaa jedha. Lakkoofsa 37 irratti waa'ee gara nama isaatti dhufanii haasa. Namoonni gara koo dhufanii jedheetti namoota gara isaa dhufan kuni maal akka ta'an jireenya akkamii akka argatan bara baraan akkamitti akka jiraatan lakkoofsa 37 irratti dubbata. Lakkoofsa 39 gaafa laaltani waa'ee fedhii abbaa dubbata. Abbaan maal akka godhu? Abbaan namoota gara koo dhufan kana namatti amanan kana jireenya bara baraa isaaniif kenna. Fedhiin isaas kana jireenya bara baraa isaaniif kennuudha. Isaan jiraachisuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootaaf jireenya bara baraa akkaataatti kennu kana gaafa laaltan nyaata kanarraa nyaachuudha. Nyaata kana nyaachuudha. Dhugaatii kana dhuguudha jedhee simplify godhee akkaataa namoonni waa'ee wangeelaatti hubachuu danda'an himuu isaati. Gaafa argitan. Asirratti waan akkaataa lamaan laalu sirreessuudhaaf kan dubbates fakkaata. Gaafa laaltan yaada kana gadi fageenyan gaafa laaltan tokkoffaa nyaanni dubbachaa jiru kuni namoonni gaafachaa turan waan ta'eef nyaata nuu kenni, nyaata kamna nyaannaa, jireenya nyaanni kun nyaata akkamii, nyaata lammata nyaatanii hin beelofne nyaata akkamiiti, lammata dadhabuu hin barbaannu, hojjechuu hin barbaannu, dhama'uu hin barbaannu, nyaata takkaa nyaatamee jireenya yeroo bara guutuu hojii malee ta'anii nyaatan kun maali jedhanii gaafa gaafatan namoonni kun irraa amanamneeti yeroo sanii gooftaan keenya dubbachaa kan jiru kanan dubbachaa jiru nyaata koomediitii yookaan nyaata foonii miti nyaata bara baraa jireenya bara baraati jedhee isaaniif clearly isaanitti akka hubatan gochuu isaa asirraa argitu yaada kana sirreessuu isaa argitu maaliif lakkoofsa 35 kanan dura namoonni kun isa wajjin haasaa adda addaa godhaa turan nyaata kana nuu kenni kaa beela'uu hin barbaannu jedhanii isaa wajjin haasa'u kanaaf nyaanni isin jedhaa jiru kun ana
Nyaata kana namni nyaate immoo lammata hin beela'u. Kanaaf anatti amanaa jedhee nyaata foonii ta'uu dhiisuu isaanitti himaa jiraachuu kanaaf eererii yookaan akkaataa isaan itti hubatan kana sirreessaa jiraachuu isaa argitu. Inni lammataa immoo nyaata kanarraa namni nyaatu jireenya bara baraa qabaata. Every lasting life yookaan waanuma tokko nyaata kanarraa namni nyaate hin beela'u jireenya bara baraa qabaata. Jireenya bara baraa qabaatu kuni jireenya isaa gammachuu, abdii, mul'annaa karaa ta'aafi. Kanaaf nyaanni kuni nyaata jireenya bara baraa namaa kennu. Nyaanni kuni lafa kanarratti akkuma argitan nyaata namoonni fedhii adda addaatiin kun biddeena kun waan barbaadan nyaata maqaa nyaatatiin jiru biddeena haa ta'u walumaa gala biddeena kan jedhu kuni biyya keenyatti afaan biddeenatiin jijjiirame waan ta'eef afaan biraatiin gaafa laalan daabboo biddeena haa ta'u daabboo namni filatee nyaachuu danda'a nyaata. Asirratti garuu filannaa waa'ee filannaa miti dubbiin asirra jiru. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuun jireenya bara baraa kan walirraa hin cinne, kan sodaa hin qabne, kan mamaa hin qabne, kan dogoggorsa tokko hin qabne, gammachuu walirraa hin cinne jireenya namaatiif kenna. Cubbuu gara Addaamiin dhufee jireenya namaa xureesse, jireenya namaa dabse, jireenya namaa gara allayyaatti deebise Waaqayyoon karanaa kaasa jedhee Musaati. Matumaa hin dheebotu. Never kattoo tasumaa hin beela'u, tasumaa hin dheebotu jechuun lammata du'a bara baraan argu. Lammata takkaa isatti amannaan jechuudha. Of course Kiristoositti amanuun jireenya bara baraa namaa kenna. Waa'ee namoota dubbachaa jira. Amanaa. Natti amanaa. Ana buddeenni jireenya. Kanaaf namni itti amanee fayyuun itti gaafatama namaati. Responsibilitii namaati. Garuu maalitti akka amanuun isaanirra jiraatan gooftaan keenya isaanitti dubbataa jiraachuusaa kanarraa argitu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya namaa akkaataa ittiin jijjiiru macaafa kakuu moofaa duubatti deemnee akkaataa kanaan laaluu dandeenya. Ana kan jedhu kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa gaatanii gaafa laaltan gooftaan keenya Eloheem ani waaqa. Waaqayyoon jalqaba irratti maal akka uume gaafa laaltan afaan Ibrootaatiin plural formii qaba. Eloheem an jedhu kuni waaqa tokko jechuu miti waaqa yookaan waaqa kan jedhu tokko plural formii afaan Ibrootaatiin Eloheemiin kun asirratti Jenesis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Maali pluralii ta'ee Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu as jechuudha. Kanaaf Waaqayyo waa hunda ture. Self exist godhaa kan ture. Waa hunda kan ture. Waaqayyo waa hunda dura ture. Ta'uusaa Waaqayyoon bakka itti dubbate. Kanaaf Kiristoos yeroo hundayyuu waaqa jennee kan dubbannu jalqabarraa jalqabee Kiristoos ture. Jalqaba yeroo jennu bakka wayitii jalqabe waan Kiristoos jechuu otoo hin ta'in waa hundaan jalqabsiise isa abbaadhaan hafuura qulqulluudhaan qixxee kan ta'e waaqa kan ta'e gooftaan keenya waa'ee kanaa dubbachuu isaa. Kanaaf afaan Ibrootaatiin akkuma dubbadhe plural formii akka qabaatu asirraa hubachuu dandeenya. Gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 1-14 gaafa laaltan waa'ee nyaataa akkaataa namoota lubbuu namaattiin ittiin nyaata namoota baay'ee ta'aniif nyaata ittiin argatanii jireenya yookaan immoo beela akkaataa itti ba'an asirratti gooftaan keenya bakka itti dubbatee arguu dandeessu. Kanaaf Waaqayyoon tokko ta'uusaa garuu sadiin waamamuusaa jecha ana jedhu kana asirraa argitu. Eloheem kan jedhu kana kanarraa arguu dandeessu. Kanaaf yeroo tokko namoonni yookaan barsiifni adda addaa waa'ee waaqaa kana waanuma namni uumee waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu haasa'utti fakkaata. Kuni barumsa wangeelaa keessatti doktiriinii yookaan immoo barumsa hundee wangeelati. Waaqayyoon jalqaba boqonnaa tokko lakkoofsa tokko seera uumamaa irraa jalqabee bakka Waaqayyoon akkaataa sadiin itti of ibseedha. Kana karaarraa maqsuu hin danda'u. Namni kana haaluu yookaan immoo of course ganuu danda'a, hin amanu jechuu danda'a. Garuu dhugaan jiru Waaqayyoon kan dubbate garuu kana. Eloheem gaafa jedhu Waaqayyoon akkaataa waaqa tokko garuu akkaataa sadiin obse ta'uusaa bakkaataa Waaqayyoon itti hime. Nuyi waaqa jedheen waaqa sadii himuu otoo hin ta'in waaqa tokko garuu akkaataa sadiin Waaqayyoon akkaataa tokko of hime.